qulqulluun Efreem kana barreesse guyyaa sanbata qulqulleetti kiristaanaatti kan kadhatamu galata deessuu Waaqaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam. Yaa Maariyaam dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamte jaallatamtuus jedhamte adda kan ta'an irraa adda kan taate cillaatiin seera kakuu ishee keessa jira kan jedhamtu kutaan lammaffaadha. Seerri sunis abboommii kurnan quba Waaqayyoon kan barreeffamanidha. Otoo hin jijjiiramiin sirraa namaa kan ta'e fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa isa tolaa yookiin kan jalqabaa kan ta'e dursee oriitiin yookiin jechoota kurnan quba Waaqayyoon barreeffamaniin nutti hime kakuu haaraafis araarsaa ta'e dhangala'uu ulfaataa dhiiga isaatiin gartuu isaa kan ta'an amantoota qulqulleesse yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Yaa giiftii keenya qulqulleettii gooftaa keenya waan nu deesseef yeroo hundumaa si galateeffanna. Gooftaa nama jaallatu birattis dhiifama akka argannuuf si kadhanna. Gara keettis ija keenya ol kaasna. Muka daana'uun hin nyaanne irraa kan tolfame taabonni keessaa fi alaa warqeedhaan kan dibame jecha Waaqayyoo isa otoo hin jijjiiramiin nama ta'e fakkaata. Kunis waaqummaa qulqulluu jijjiiramni ittiin jirredha. Abbaa wajjin kan wal qixxaatedha. Giiftii keenya qulqulleettiif ofiisaa misraachoo itti hime. Ogummaa isaa adda ta'een sanyii dhiiraa malee akkuma keenya nama ta'e waaqummaa isaan foon uffatee mudaa malee osoo hin mudaa malee sirraa nama ta'e yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Yaa Maariyaam fakkii Waaqayyoon kan fakkeeffaman kiruubeel kan si golgan manni qulqullummaa sidha. Yaa dubroo jechi jijjiirama malee sirraa nama ta'e cubbuu keenya kan nu dhiisu gidiraa keenyas kan nuuf barbadeessu ta'e yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Nyaanni dhokate kan si keessa jiru leemmattii warqeessidha. Nyaanni kunis nyaata samiiwwan irraa bu'ee fi addunyaa hundumaaf jireenya inni kennudha. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Ibsaa yeroo hundumaa ifummaa qabuuti ibsituu warqee kan baattisidha. Ibsaan kunis ifa addunyaadha. Ifichis ifa jalqaba hin qabne irraa kan argame ifa dhugaadha. Waaqa dhugaa irraa kan argame waaqa dhugaadha. Innis otoo hin jijjiiramiin sirraa nama kan ta'edha. Dhufaatii isaatiinis dukkanaa fi gaaddidduu du'aa jala kan jirruuf nu ibsee icciitii ogummaa isaa adda ta'eenis foon keenya uffatee yaada laphee keenya gara karaa nagaatti nuuf deebisee yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Eebbifamicha mana qulqullummaa keessaa baatee kan si baase barbadaa ibiddummaa isa qabu kan baattu ultuu warqeessidha. Barbadaa kan jedhames cubbuu namaa kan haquu fi yakka namaaf dhiifama kan kennudha. Innis sirraa nama kan ta'ee fi aarsaa jaallatamaa taasisee kan of dhiyeesse jecha Waaqayyoodha. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Jecha Waaqayyoo kan nu deesse gugee dhugaa yaa Maariyaam gammadii hidda isheerraa kan baate abaaboo urgaa tolaa qabdusidha. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Sanyii dhiiraa malee nama ta'ee kan nu fayyise gooftaa keenya isa dhugaa Kiristoosiin kan nuuf deesse yaa Maariyaam. Ati akka ulee Aaroon ishee osoo hin dhaabamiin bishaanis osoo hin dhugin lalistee argamte fakkaata. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Yaa Maariyaam kennaan kan gootamte qulqulloota hundumaa caalaa nu kadhachuus ni ta'a. Hangafoota phaaphaasutaa ni caalta. Raajotaa fi barsiisotas ni caalta. Suraafelii fi kirubeeliinis ni caalta. Simboo jaallatamaa ni qabda. Dhugumatti abdiin namummaa keenyaasidha. Isa manuudhaan amantaa dhugaadhaan akka nu jabeessuuf dhiifama isaas akka nuuf kennuuf baay'ina arjummaa isaan cubbuu keenya akka nu dhiisuuf gara gooftaa fi fayyisaa keenyatti nuuf kadhadhu. Yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu. Kadhannaa fi ulfinni ishee akkasumas arjummaan ilma ishee nu wajjin bara baraaf haa jiraatu. Amiin. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.